Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kanaa bakka jirtetti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Hordoftoota amantii Islaamaa maraan baga ji'a kabajamaa fi ji'a jaalatamaa ta'e ji'a Ramadaana kanaan nagaan ittiin isin geessaniin jechuu barbaada. Hadda appilikeeshinii ji'a Ramadaana kana keessatti faayidaa guddaa isiniif kenna yookaan immoo irraa fayyadamtan jedheeti yaadu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kanaaf akkadumatti na faana tura. Faayidaa appilikeeshiniin kun isiniif kennu keessaa muraasa isiniif kaasu tokkoffaa namoonni masjiida irraa fagoo jirtan salphamatti faayidaalee masjiida irraa argattan kanneen akka azaanaa fa'a dabalataanis ganama fakkeenyaaf sa'aatii soomana qabattanitti sa'aatii kamitti akka qabachuu dandeettan akkasumas sa'aatii kamitti galgala jechuu sa'aatii kamitti akka hiikkachuu dandeettan salphamatti appilikeeshinii kanarraa argattan jechuu. Masjiidnis isinirraa fagoo jira taanaan masjiidas iddoon ni jiru salphamatti appilikeeshinii kanaan argachuu dandeettani. Dabalataanis soomanni guyyaa meeqaffaa irra jiruu fi guyyaa meeqas akkaafu salphamatti asirraa arguu dandeettan jechuu. Walumaa galatti wantoota hedduu asirraa argattanii kanaafuu haqadhumatti akka nafaana turtan kabajaan isin gaafadha. Amma kallattimaan gara appilikeeshinichaatti isin dabarsaa jechuu. Appilikeeshinii kana argachuuf jalqaba irratti Play Store keessa seentanii. Play Store keessa erga seentaniin booda as biratti Muslim Pro jettanii barreessitu. Muslim Pro jettanii barreessitu. Achiin booda isa kanarra gadi tuttanii akkana yoo isinii bahe kunoo isa jalqaba kanarra gadi tuttanii. Achiin booda haala kanaan isinii baha erga isinii baheen booda amma install gootanii jechuudha. Gadi buuf yeroo muraasa tokko fudhachuu danda'a saniifuu hin eennaa jechuudha. Appilikeeshinii kana akkuma argitan kunoo nama miliyoona 50tu gadi buufateetti fayyadamu jira. Saniifuu isinis buufattanii irraa fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Amma gadi bu'eera jechuu erga gadi bu'een booda immoo haala kanaan nu baha. Erga nu baheen booda asirratti oppiin isa jiru kanarra gadi tuqnaa jechuudha. Achiin booda imeelii keessanii akka seentan isin gaafataa yoo feetan imeelii keessanii seenuu dandeettanii. Yoon feena immoo as biratti skip jettu waan jirtuuf isii san tuttaniitii achiin seenuu dandeettanii jechuudha. Garuu skip kan jiru kanarra gadi tuquu keessaniin dura as biratti isii kana si'a tokkoof gadi tuquu qabdanii jechuudha. Bakka duwwaa yookaan immoo saanduqa kana keessa. Achiin booda skip kan jiru irratti tuttanii. Achiin booda ammas kunoo locate me kan jiru kanarratti tuttanii. Achiin booda eeyyama kennitaniif isa alloo jedhu kanarratti tuttaniiti. Achiin booda haala kanaan isinii baha erga isinii baheen booda isa kanneen hundaayyuu akkuma kunoo inni jalqabaa kun raayit ta'eerutti yookaan ammoo achi butameerutti kanneen hundaayyuu kanneen lamaanis achi butuu qabdanii jechuudha. Achiin booda kunoo isa kanarratti tuttan enable notification jedhu kanarratti. Achiin booda haala kana yoo isinii bahee kunoo isa kanarratti tuttan as bira jechuudha. Erga tuttaniin booda haala kana isinii baha erga isinii baheen booda kunoo wantuma hunda asirraa argachuu dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti salaan asri gahuuf sa'aatii 1 fi daqiiqaa 8 akkas ta'eera. Dabalataanis magaalaa isin keessa jiraattan salphamatti as biratti isinii baasa jechuudha. Kiyya kunoo amma haala kanaan naaf baaseera. Osoo ittiin guutiin jechuudha. Bakka itti guutuu isin barbaachisutti ammoo yookaan ammoo bakka akka itti guutta isin gaafatutti itti guutuun dirqama jechuudha. Kunoo inni biraa Ramadaanni guyyaa sadaffaa irra akka jiruu fi guyyaanis kunoo guyyaa kamisaa akka ta'e natti himaa jechuudha. As bira kun Apriilii 15 guyyaa kamisaa akka ta'e natti himaa. Inni biraa jalqaba irratti sa'aatii soomana itti qabatanii fi akkasumas sa'aatii soomana itti hiikkatan namatti himaa isiniin jedhee ture akkuma isin itti himaa ture kunoo haala kanaan isiniif kaha jechuudha. Kunoo fakkeenyaa biyya nama keessa jirutti sa'aatii kanatti qabama sa'aatii kanatti hiikamaa jechuudha. Lachii walladda kaa'eera. Kana qofa osoo hin taane dabalataanis kalendarii guutuu ilaaluuf jechuu kalendarii magaalaa isin keessa jiraattanii sa'aatii kamitti soomana qabachuu akka dandeettanii fi sa'aatii kamitti hiikkachuu akka dandeettan guutuu isaa beekuuf jechuu kunoo view more kan jedhu kanarratti tuttani. Erga tuttaniin booda haala kana isinii baasaa achiin booda kunoo gubbaa kanarratti biyya isin jirtanii fi magaalaa isin keessa jiraattan isinitti himaa achiin booda kunoo guutuu isaa kunoo haga
guyyaa tokko kaasee aga guyyaa 30 salphumatti asirraa argachuu dandeettanii jechuudha. Sa'aatii kamitti soo mana keessan hiikachuu akka dandeettanii fi qabachuu akka dandeettan salphumatti asirraa argachuu dandeettan jechuudha. Inni biraa as keessaa gara duubaa baataniiti gara jalaa kan dhuftan jechuudha. Gara jalaa kan dhuftan fakkeenyaaf isa kanarra yoo tuttani kunoo sa'aatii salaataa tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha. Sa'aatii biyya isin keessa jirtaniiti jechuudha. Ka asirra mul'atu osoo hin ta'in magaalaa isin keessa jiraattanii fi biyya isin keessa jiraattan gubbaa kanarra isiniif ka'a. Achiin booda salaataas tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha. Sa'aatii salaanni ga'eetti moobaayiliin keessan akka azaan isin dhageessu yoo feetanii kunoo fakkeenyaaf tokkoffaa kanarra yoo gadi akka azaan dhageeffannuuf yookaan immoo moobaayiliin keenya akka nuuf azaanuuf isa lammaffaa kanarraa tuqnuume. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. haala kanaan azaanaa akka azaanuuf garuu wantoota kanniin irratti deeffachuu qabdanii jechuudha. Haaluma kana isatti aanuttis dabarraa achiin booda kunoo nan ka jedhu irra ture. Isin ammoo asii azaanan qabu kuni as biratti azaana argine waa hundaafuu saayilentii kanarraa wamoyii irra deeffachuu qabdanii jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf kanarra yoo deeffattanii kunis sagalee isiniif dhageessisuu danda'a jechuudha. Asirra azaana waan argineef homaa godhuu hin dandeenya. Ammas duubatti deebineeti isa sadaffaa kanarra gara tuqnuume. Erga gadi tuqneen booda ka sadaffaa kun irra deebi'eera kunoo hin azaana. Haala kana hunda isaaniitu azaana irra deeffachuu dandeettanii iddoo azaana hin qabne immoo wantoonni biraan jiranii wantoota san irra deeffattaniiti irra fayyadamuu dandeettan jechuudha. Inni biraa quraana qaruu yoo feetanii as biratti kunoo asumarra gadi tuqxaniiti quraana ka feetan qaruu dandeettanii. Fakkeenyaaf isa jalqaba kanarratti yoo gadi tuqnu haala kanaan nu baha. Erga baheen booda isa kana sagaleen akka nu jedhu barbaanne kunoo asumarratti jala kanarra jechuu isima kana gadi tuqnu. Erga tuqneen booda haala kanaan nuuf jedha jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حالما كان هند سانيتو كفيتن رد فتنيتي سجلين كانت سنيف جدا يجو. wantoota biraa dabalataan beekuu yoo barbaaddan ammoo kunoo fakkeenyaaf qiibla kee dulleen jira. Qiibla kana irratti illee tuqxaniiti qiibla keessan salphumatti beekuu dandeettanii. Dabalataanis wantoonni biraas hedduminaan jira waan ta'eef wantoota biraa baay'inaan beekuu barbaaddanii kunoo asirra gadi tuqxanii jechuun moorka jedhu kana irratti. Moorka jedhu kana irratti erga tuqxaniin booda wantoota hedduu asirra argachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf kalendarii argachuu dandeettanii. Dabalataanis masjiida eessa akka jiru beekuuf tokko tokkoon isinitti himachuu asirra yoo gadi tuqxanii. Inni biraa maqaa rabbii 99 beekuu barbaaddan kunoo asirra gadi tuqxanii. Achiin booda kunoo tokko tokkoon isinitti himaa jechuudha haga 99. Kanaafuu gadi buufadhaatti fayyadamaa isiniin jedha. Waa hedduu akka irraa barattan, waa hedduu akka irraa hubattan akkasumas akka itti gammaddanis shakkiin qabu. Haga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa fayyaa ta'a.